Oduujo guyyaan dubartootaa har'a yeroo 48ffaadhaa fi qophii garaagaraan sadarkaa biyyattiitti kabajamaa jira. Guyyaan kabaja mirga dubartootaa maarchii dhiitaa mirga dubartootaa fi cunqursaa dubartoota irra falmachuudhaaf waggoota dheeraatiin dura fincila falmitoota mirgoota dubartootaan akka eegalametu seenaa keessatti yaadatama. Biyyaalatiin pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden mana maree bakka bu'oota uummataa fi karoora biyyattii irratti ibsa kennan. Akka mul'atan daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu keenya guyyaa kana isinitti himna. Oduu waliin Mabita Shoomati turtiin keessan ETV Afaan Oromoo waliin haa ta'u. Aradeebin turtiin keessan waliin haa ta'u gara oduu keenya jalqabaatti kan dabaru ta'a. Itoophiyaan tumsi baankii misooma Afrikaa waliin qabdu bu'aa qabeessa ta'uun itti fufuu ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsanii jiru. Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti baankiin misooma Afrikaa piroojeektiiwwan Itoophiyaa keessatti gaggeessu ilaalchisee baankichatti daayireektara ittaanaan dhiyeessii misoomaa fi biizinasii naannoo baha Afrikaa Dr. Abdul Kamaraa waliin mari'achuu ibsanii jiru. Dabalataanis obboleessi koo Dr. Akumaanii Adisiina badhaasaa hooggansaa Obaafamii Awolwoloo argachuu isaatti carraa kanaan baga gammadee jechuun barbaade jechuun toora miidiyaa hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsanii ibsaniiru. Daawwattoota keenya guyyaa har'aa egaa guyyaa dubartoota addunyaa yookaan ammoo maarchii 8 jedhamee sagantaawwan adda addaatiin akka biyya keenyaattis akka addunyaattis kabajamaati kan jiru. Nutis oduuwwan sanaan wal qabatan ni qabna agarsiiftan darba. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1857tti dubartoonni warshaa huccuu Ameerikaa New York City keessatti argaman qacaramanii warri hojjetaman humni isaanii warshaa keessatti baasanii fi kafaltiin isaaniif kaffalamu wal madaallee yookaan wal hin geenye jechuun diddaa isaanii dhageessuun dirreetti bahuudhaaf dirqamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1903 magaalaa New York keessattis dubartoonni 15,000 ol sa'aatii hojii akka isaaniif fooyya'uu fi dhiirota waliin otoo waliin hojjetanu kafaltiin isaaniif kaffalamu gadaanaa waan ta'eef kun akka isaaniif sirratuuf dirreetti bahuun diddaa isaanii dhageessanii jiru. Guyyaa kana sababeeffachuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanis beekamtii kennee fi hanga har'aattis guraandhala 29 yookaan maarch 8 guyyaa dubartoota addunyaa jedhamee kabajamaa jira. Sinicha ilaalchisuudhaan asaantiisin gabaasa dabalataa qabdi. It's March 1st, which marks the beginning of Women's History Month, a month-long celebration to honor women's often overlooked contributions to American history. Barreeffamni amantaa kiristaanaa uumama addaam nama jalqabaa yoo ibsu uumaan kophummaa addaa margee gargaartuu akka taatuuf dubartii uume. Dubartii jechuun foon kee foon koorraa, lafeen kee lafee koorraa jechuudha. Sababni moggaasa maqaa kanaa dubartiin kan argamte lafee cinaachaa addaamirraa waan ta'eef addaam ofii isaa isheen dhiirarraa waan argamteef dubartii haa jedhamtu jedhamu ishee kitaabni qulqulluun ni ibsa. Dubartiin uumama isheen addunyaa miidhagsite kun jireenya ishee keessatti bu'aa ba'ii fi dadhabbii hedduu qabdi. Hawaasa dhiibbaa dubartii irra gahu salphisuu fi furmaata fiduu barbaacha dubartoonni karaa garagaraa sagalee isaanii dhageessisaa turan. Dubartiin kennaa haadhummaa uumamaan kennamee fi waliin wal qabatee baay'inaan itti gaafatamummaan mana keessaa kan ishee godhamee fudhatama. Mana qulqulleessuu, daa'ima guddisuu, maatii kunuunsuu fi itti gaafatamummaa hawaasa
siyaasaa bahachuun hojii guyyaa guyyaa dubartoota addunyaa ta'aa tureera. Har'as taateen kun itti fufee jira. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1857tti warshaa huccuu Ameerikaa Niiwuork Siitii keessatti argamu tokkotti dubartoonni qacaramanii hojjetan humni isaan warshicha keessatti baasanii fi kafaltiin isaaniif kafalamu waan waliin madaalleef diddaa isaanii dhageessisuuf dirreetti bahuuf dirqaman. Haaluma wal fakkaatuun bara 1908 keessa magaalaa Niiwuork Siitii keessatti dubartoonni 15,000 ol sa'aatiin hojii isaanii akka isaaniif fooyya'uu fi dhiirota waliin utuu wal qixa hojjetanii kafaltii isaaniif kafalamu gadi aanaa waan ta'eef kunis akka isaaniif sirratuuf dirreetti bahuun diddaa isaanii dhageessisan. Guyyaa kana sababeeffachuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekamtii kennee fi hagaarraatti kabaja guyyaa dubartootaa ta'uun kabajamaa jira. Lammii Ameerikaa kan taate Kilaaraa Seentikiin qabsoo mirga dubartootaaf gooteen akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1909tti Sooshaalistii Paartii Ameerikaatti guyyichi kabajamee akka oolu taasiftee jirti. bara 1910tti Deenmaark Kopenhooganitti yaa'ii hooggantoota dubartoota idil addunyaa irratti dubartoonni 100 ta'an biyyoota 17 irraa walitti dhufuun mari'atan. Kanaanis haalli guyyicha yaadachuu fi gaaffii dubartootaa biyyoota addunyaa keessatti ka'an kan waliinii gochuu itti fufe. Jaarraawwan hedduuf dubartoonni gara siyaasaatti galuun dhorkaa ture. Kanaanis waraana addunyaa jalqabaa irratti dubartoonni Ruusiyaa hiriira guddaa mata duree nagaa fi daabboo jedhu taasisan. Yeroo sanatti sirni mootii ture aangoo waan gadhiiseef bulchiinsi yeroodhaaf ture dubartoonni filannoo keessatti akka hirmaatan eeyyame. Guyyaan dubartootaa sadarkaa idil addunyaatti kabajamu kunis sirnoota garagaraan kabajama. Bu'uura mana maree biyyattiitiin dubartoonni guyyaa kana guyyaa walakkaa hojjechuun guyyaa walakkaa akka boqotan murteessus hojiirra oolmaan isaa garuu hagas mara hin mul'atu. Xaaliyaanitti guyyaan kun abaaboo meemoosaa jedhamtu waliif kennuun kabajama. Ameerikaatti immoo ji'a seenaa dubartootaa jedhamuun beekamtiin kennamee fi gumaachi dubartoota Ameerikaa ni kabajama. Guyyaa dubartoota addunyaa beekamtiin kennamee fi akka kabajamu malee miidhaa dubartootaa har'as dhabamsiisuun hin danda'amne. Dhaabbanni fayyaa addunyaa bara 2021tti odeeffannoo baaseen dubartoota 3 keessaa tokkorra miidhaan qaamaa yookaan dirqiin gudeeduu raawwatamuu isaa saaxileera. Kunis dubartoota umuriin isaanii 5 fi isaa ol ta'an miliyoona 736 irra miidhaan gahaa jira jechuudha. Paakistaanitti miidhaa fi doorsisni garagaraa irra haa ga'u malee dubartoonni garuu guutummaa biyyattiitti sagalee diddaa isaanii dhageessisaniiru. Meeksikootti miidhaa dubartootaa dabalaa dhufe ilaalchisuun dubartoonni 80,000 ol dirreetti bahuun sagalee diddaa isaanii kan dhageessisan yoo ta'u kanneen keessaa 60 kan ta'an daandii gubbaatti ajjeefamanii jiru. bara 2017 mata duree anis jedhuun miidhaa dubartoota irra ga'u kamiyyuu balaaleffachuu fi dhabamsiisuuf namoonni miliyoona walakkaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti sagalee diddaa isaanii dhageessisaniiru. Ta'eewwan garagaraa addunyaa keenya mudataniin jalqaba miidhamoo kan ta'an dubartoota yoo ta'an mul'ata. Kanneen keessaa jijjiiramni qilleensaa isa tokko. Haalli jireenya dubartootaa immoo irra guddaa qabeenya uumamaatti kan maxxane waan ta'eef dhiirota caalaa miidhaa jijjiirama qilleensaan dhufuuf irra guddaa saaxilamoo ta'uu isaanii qorannoowwan garagaraa ni mirkaneessu. Ta'us bor fooyya'aa gochuu fi dubartootaaf carraa haqa qabeessa ta'e mijeessuun dirqama. Bara kanas guyyaan dubartoota addunyaa yookiin Maarchi 8 sadarkaa biyyaatti yeroo 48ffaaf mata duree dubartoota haa ga'oomsinu misoomaa fi nageenya mirkaneessinu jedhuun kabajama. Guyyaa har'aas guutummaa addunyaatti dubartoota ciccimoo ta'an yaadachuun dubartoota bor biyya itti fufsiisan jajjabeessuun haala adda ta'een kabajamuu irratti argama. Gama biraatiin guyyaa dubartootaa yoo kabajnu guyyaa dhiirotaa sadaasa 19 kabajamu kaasuun keenyan oolu. Dhiironni miidhaa mirga dubartootaa dhiibuu hojjetan akkuma jiran dhiironni gaarii fakkeenya ta'uu danda'an maatii fi hawaasa isaaniif gumaacha gaarii taasisaniif guyyaan kun yaadatamee oola. Biyyoonni 80 ta'anis fudhachuun kabaju.
Guyyaan dubartoota addunyaa akka biyya keenyaatti sadarkaawwan garaa garaatti kabajamaati kan jiru. Guyyaan dubartoota addunyaa maarchii sadarkaa biyyaalessaatti magaalaa Finfinneetti godambaa yaadannoo injifannoo Adwaatti kabajamaati kan jiru. Guyyichis mata duree dubartoota irratti hojjechuu, misoomaa fi nageenya mirkaneessuu fi mata duree jedhuun kabajamaa jira. Sagantaa kana irratti Pirezidaanti Saahilewarq Zawudee, kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee, miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa, dippiloomaatota, dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbileen idil addunyaa akkasumas dubartoota irratti argamanii kabajamaa jira. Biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaaf hojjechaa akka jiru. Kana malees gamtaa misooma dubartootaa humna misoomaa miseensota miiliyoona 9.1 keessaa qabu ijaaruun hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Bara kana guyyaa dubartoota akka biyyaatti 48ffaadhaaf kabajamu dubartoota haa gaa'umsinuu misoomaa fi nageenya isaa mirkaneessuun mata duree jedhuun kabajamaati jira. Asaanti Hasan. Guyyaan dubartoota addunyaa beekamtiin kennamee fi waggaa waggaan mata duree garagaraan haa kabajamu malee miidhaa dubartootaa har'as dhabamsiisuun hin danda'amne. Dhaabbanni fayyaa addunyaa bara 2021tti odeeffannoo baaseen dubartoota 3 keessaa tokko irratti miidhaan koorniyaa raawwatamuu saaxileera. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa federaalaatti qorataan imaammataa Dr. Geetaawun Tolasaa guyyaan dubartootaa mata duree garagaraan waggaa waggaan haa kabajamu malee miidhaan dubartootaa har'as ni mul'ata jedhaniiru. Kanaaf immoo gufuu guddaa kan ta'e hojii dhimma koorniyaa qaama tokko godhanii ilaaluu ta'uu kaasaniiru. Gufuun turani tokko inni guddaan hojii dhimma koorniyaa kana kan hojii qaama tokko godhanii ilaaluun ammallee ilaalchisuun hin cabne. Qaama tokko jechuun qaama dhimma dubartootaa gubbaadhaa kan hanga gadiitti jechuudha. Hojii qaama sanaa godhanii ilaaluutu jira. Garuu dhimmi koorniyaa hojii dhimma dubartii qofa miti. Guyyaan dubartootaa waggaa waggaan kan inni kabajamuuf dubartoonni dubartummaa isaaniitiin miidhaa koorniyaan irra gahaa ture ofirraa qolachuuf qabsoo isaan taasisan yaadachuuf ta'u hoggantuu itti aantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa fi hoggantuun damee dubartootaa addee Samiraa Faaris ibsaniiru. Qabsoo dubartoonni dubartummaa isaaniitiin miidhaa irra gahaa ture ofirraa qolachuuf taasisaa turan. Miidhaan kun akka addunyaattis akka biyyaattis akkaataa guddina siyaasaa fi siyaasa dinagdee fi hawaasummaa isaatiin garagara ta'u malee gosaan gargara ta'u malee hundarra kan gahaa turedha. Soo qabsoo sana yaadachuudhaaf bara baraanii kan kabajamu. Miidhaa dubartoota irra ga'u hambisuuf hubannoon garagaraa kennamus ammas rakkoon kun ni mul'ata. Kana furuudhaaf immoo ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa hojiilee miidhaa dubartootaa irra ga'u hambisuu fi yoo mudate immoo yaala gahaa kennuu fi qorannoowwan yakkaa garagaraa irratti raawwatamu bal'inaan taasisuuf ministeerichi hojjechaa jiraachuu Dr. Geetaawun Tolasaa ibsaniiru. Keenyaaf dubartii tokko miidhaan yoo irra gahame hospitaala sana yeroo deemtu qofaatti manni ijaarame jira. Iddoo isheen ciifteetti tajaajilamtu tajaajilli fayyaa kan godhamuu fi kan hakiimni keessatti ramadame qaama tajaajila irra qaqqabsiise kan ammoo seeraaf dhiyeessuudhaaf achuma keessa kan qoratu poolisiitu jira. Kabajni guyyaa dubartoota addunyaa akka biyyaatti yeroo 48ffaaf kabajamus akka Oromiyaatti haala fayyadamummaa fi hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuun kabajamuu erga eegalee waggoota 4 lakkoofsisuu fi kanaanis bu'aan qabatamaa argamu addee Samiraa Faaris eeraniiru. Bara kana akka biyya keenyaatti yeroo 48ffaadhaaf kan kabajamu yoo ta'e iyyuu sosochii ji'a tokkootiin hojiiwwan gurguddaa gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama siyaasaatiin dhimma kana cimsuu danda'a. Barmaatilee miidhaa geessan irrattis hojjetamuu qaba jenne hojiiwwan gara 12 karoorsinee hojjechaatu kan turre. Itti dabaluunis hirmaannaan dubartootaa siyaasa keessatti akka guddatuuf hojiin hojjetamaa jiruu fi tattaaffii mootummaa fi qooda fudhattootaan taasifameen akka Oromiyaatti kana dura 200 fi 3 kan ture gara 222 irra gahuun sadarkaa fooyyeerra jiraachuu ibsaniiru. Haa ta'u malee baay'ina dubartootaan yoo madaalamu ammas qabsoo kan gaafatu ta'us eeraniiru. Akka Oromiyaatti hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf gamtaa misooma dubartootaa ijaaruudhaan dubartoota dhimma misoomaa keessa jiran miiliyoona 10 ijaaruuf karoorfamee dubartoota humna misoomaa miiliyoona 9.1 ijaaruun hojjechaa jiraachuu addee Samiraa ibsaniiru. Dubartoota humna misoomaa keessa jiran
miliyoona 10 ijaaruudhaaf karoorfatame amma dubartoota humna misoomaa miliyoona 9.1 wayii ijaaruun danda'ameera. Hubannoon kennamus gurmaa'insi carraa hojiidhaan wal qabatu fayyadamummaan liqiif qusannoo wajjin wal qabatu gamtaa misooma kan dubartootaa kana cimsuudhaan karaa gaggeessitoota jaraatiin dhaqqabummaan isaa mirkanaa'uu qaba kan jedhu kanaan jalqabbii gaggaariiwwan qabna. Miidhaa korniyaa bu'uureffachuun dubartoota irra gahuu dhabamsiisuuf hojiileen hojjetamanis ammas hojiin hedduu kanaafuu ta'uu fi kanaaf immoo tumsii qaamolee hundaa barbaachisaa ta'us kaafameera. Guyyaan dubartootaa sadarkaa addunyaatti bitootessa 29 yookaan maarchi 8 kabajamu kun sadarkaa biyyaattis bara kana yeroo 48ffaaf mata duree dubartoota haa ga'oomsinu misoomaa fi nageenya haa mirkaneessinu jedhuun kabajama. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa guyyaa dubartootaa sababeeffachuun balalii guutummaatti dubartootaan durfamuu taasisuuf akka ta'e beeksise. Balaliin guutummaan guutuutti dubartootaan durfamu kun Finfinneedhaa gara Londanitti kan taasifamudha jedhame. Kaapteen Qaalkidaan Girmaa fi jaalleewwan ishee balalichaa waluudhaan kan gaggeessan akka ta'us eerameera. Daandiin qilleensichaa bara faranjoota 15 irraa eegalee 2015 irraa eegalee waggaa waggaadhaan guyyaa dubartootaa sababeeffachuun balalii dubartoota qofaan durfamuu taasisu hojii gaggeessaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasoo eeraniiru jechuun EPBCtu gabaase. Oduuwwan maarcheetii keessaa gaafa baan ammoo diiyaasporaan misooma biyyattii dammaqinaan irratti hirmaachuu akka qabu waamichi dhiyaate. Mariin dhimma diiyaasporaa fi misooma waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti qophaa'ee jira. Mariin kunis biiroo investimentii Oromiyaa fi waajjira ministeera muummeetiin tajaajila dhimma diiyaasporaa federaalaa waliin ta'uudhaan kan qophaa'e ta'uun himamee jira. Saxoota Shooma. Mariin dhimma diiyaasporaa fi misooma waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti qophaa'eera. Diiyaasporaa lafa fudhatee gurguree kan badu qofa osoo hin taane guddina biyyaaf gahee guddaa kan taphatu ta'uu akka qabu kan himan Daayirektara dhimma diiyaasporaa naannoo Oromiyaa Amiin Jundiiti. Hanqinaalee gama mootummaanis ta'e gama diiyaasporaatiin mul'atu hambisuun murteessaa ta'uus himaniiru. Diiyaasporaan keenya yeroo hedduu akkuma namni haasa'u nama lafa fudhatee lafa gurguratee deemu akka hin taane kaleessarraa kaatanii jireenya biyyattii kana jijjiirama amma uumamee lafarratti jiru kana biyya keenya kan hacuuccaa diinaa jala turte kan Oromoon akka nama sadarkaa lammaffaatiitti itti ilaalamu san keessatti waan kana jijjiiruuf qoodni isin taphattan qooda salphaa akka hin ta'in ifaadha. Ilaalcha siyaasaan osoo wal hin qoodin guddina biyya keessaniif gumaacha barbaachisaa gochuu qabdu jechuun waamicha kan dabarsan itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdullaaziz Daawud. Gaafa koottaa isiniin jennu gargaarsa dabalata waliif taanee biyya kana jijjiirra gaafa isiniin jennu siyaasa mootummaa yookaan paartii aangoorra jiru duukaa dhaabbadhaa jechaa miti. Yaanni keessan waan fedhe ta'uu danda'a. Garuu uummanni keessanii fi biyyi keessan uummata keessaniif yaada nuti diriirsinu kanaan uummanni kun hin jijjiirama jettanii yoo yaaddan koottaa keessatti qooda fudhaa. Hoogganaa itti aanaa biiroo investimentii Oromiyaa Ermiyaas Dannaqaa diiyaasporaan akkuma dhimma siyaasaa irratti hirmaachaa ture amma guddina saayinsii fi teeknooloojii biyya keessa jiraatanii garanti fiduun guddina biyya keessaniif gumaachaa jedhaniiru. Sochiin investimentii waggoota lamaan darban kana kan waggoota 30 akka caalu himaniiru. Labsii fi qajeelfama gufuu hojii kanaa ta'an fooyyeessaa akka jiranis himaniiru. Akkuma lamaaf kudhaniin dura diiyaasporaan biyya keenya keessatti invest gochaa ture meeqa itti gaafa ilaalteeroo waggaa 30 wayii keessatti naannoo diiyaasporaa 401 duwwaa ture jechuudha. So waggaa lamatti kan waggaa 30 hojjechuun eega danda'ame bara kana immoo dachaa hojjechuudhaaf kan karoorfannee jiru. Karoorri keenya baay'ee hiixataadha. Hojii hojjennu ariitiidhaan baay'inaan haa hojjennu jenneetu kan karoorfannee jiru. Daayirektarri itti aanaan dhimma tajaajila diiyaasporaa Itoophiyaa Balaayi Naagnaw biyyoota diiyaasporaa bifa salphaa ta'een simachuu danda'an eeruun isinis osoo abdii hin kutatiin rakkoo kana cabsuuf hojjechuu qabdu jedhaniiru. Amma irratti waan jiru kana immoo hundumtuu akkuma biyya turtan sana siistamni sirraa'ee daqiiqaa 5 wanni dhumu wanni baay'een hin jiru. Hirmaattonnis rakkooleen hojii investimentii saffisa barbaachisaan akka hin hojjetamne taasisanii fi diiyaasporaa abdii kutachiisan sirrachuu akka qabu gaafataniiru. Diiyaasporaan muuxannoo hedduu qabna. Amas hedduu qabeenya soorannee jirra biyya alaatti biyya kanatti dhufnee beekumsa achitti argarreessan.
asitti fiduu barbaanna. Qabeenya qofaa miti wanno teknoolojii jira. Barumsa teknoolojii san biyya kanatti fiduu barbaanna. Akkasumas ammoo deebinee qabeenya keenyas asitti investi goonee dalagaa akka uummanni keenya dalagaa argatu. Namoonni tokko tokko dhimma lafaa qofaa miti gaafiin keenya akka dalagaa uumuudha. Jechuun biyya kana dhufaat deemnee biyya Ameerikallee hojjannaa deebi'uu qabna. Continuously as taa'uu hin dandeenyu. Jechuun dhufaa bakka bu'aa godhataa deemnee hojjechuu qabna. Biyya Ameerikaallee jechuudha hojjetaa deebi'uu qabna. Garuu waggaa 8 dabran kanaaf wanni tokko hundi nuuf deebi'ee hin jiru iyyuu. Mootummaan mirga odeeffannoo argachuu dhaabbilee miidiyaa mirkaneessuu fi walabummaa fi bilisummaa miidiyaaf caalatti hojjechuu qaba jedhamee jira. Dhaabbileen miidiyaa fi gaazexeessitoonnis naamusa ogummaa kabajuudhaan hojjechuu akka qaban manni marii dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa hubachiisee jira. Manni marichaa yaa'ii idileesaa magaalaa Finfinneetti taa'ee jira. Muzayin Maammaatu hordofe. Manni marii miidiyaalee Itoophiyaa yaa'ii isaa idilee taa'een gabaasa raawwii fi karoora gara fuula duraa irratti kan mari'ate yoo ta'u, yaa'ichaan miidiyaan guddina dinagdee biyyaa seessuu, tokkummaa uummataa cimsuu fi nageenya waaraa buusuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu ibsamee jira. Kana milkeessuudhaaf immoo miidiyaaleen qajeeltuu fi naamusa ogummaa gaazexeessummaa kabajuun hojjechuun murteessaa yoo ta'u, mirga odeeffannoo argachuu fi bilisummaa hojii isaa caalaatti cimsuuf hojjetamuu akka qabu himamee jira. ጋዜጠኞች ወይም ደግሞ የሚዲያ ሀውሱ ነፃነት አግኝቶ ተገቢውን የሆነ ስራ እንዲያከናውን መደረጉ gaazexeessitoonni yookiin dhaabbileen miidiyaa bilisummaa argatanii hojii sirrii akka hojjetan taasifamuun ijaarsa nageenya dimokiraasii fi biyya mirga namoomaa keessatti kabajame akka qabaannuuf gaheen isaa olaanaadha. Gama tokkoon dhiibbaawwan gama mootummaan dhufan jiraatanis gama biraatiin ammoo ogeessonni miidiyaas gabaasaawwan nagaa irratti xiyyeeffachuu qabu. Kana jechuun badiinoo jiraates ibsamuu hin qabu jechuu osoo hin taane bifa maluun gabaasuun barbaachisaadha. Garuu ammoo wantoota nageenya gaagaan irratti bobba'uun fudhataman qabu. Kana hambisuuf manni marichaa leenjiin kennaa ture hangam bu'a qabeessa. ግፍ ሲፈጸም ጥፋት ሲኖር አይገለጥ አይደለም እሱን በአግባቡ መግለጽ ተገቢ ነው። manni maree miidiyaalee rakkooleen damicha mudatan kamuu falakka argatan qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin hojjetaa turuu kan himan walitti qabaan mana marichaa Amaaraa Ragaawii kanaaf kutannoon mootummaas murteessaadha jedhanii jiru. Odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsaa qormaata ta'aa dhufee irrattis gamtaan hojjechuun barbaachisaa ta'uun eerameera. ሀገራችን ችግር አለ ስንል አንዱ ተወቃሽ የሚሆነው ሚዲያው ነው ማለት ነው። biyya keenya keessa rakkoonni jira yeroo jennu tokko kan qeeqamu miidiyaaleedha. Sababni isaas haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa tamsaasuun nageenya akka hin jiraanne tokkummaa fi jaalalli amantaa gidduu akka hin jiraanne taasisaa jira. Miidiyaan hundi kanaan kan qeeqamu ta'uu baatus kuni dafee akka sirratu gochuu qabna. Kaayyoon mana maree miidiyaalees tokko kana. የሚዲያ ካውንስል አንዱ ዓላማም ይሄ ነው። yaa'ichaan kaffaltiin gatii saatalaayitii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun immoo miidiyaaleen tokko tokko sadarkaa cufamuu irra ga'uu fi kunis xiyyeeffannoo mootummaa kan barbaadu ta'uunis himameera. Manni maree miidiyaalee Itoophiyaa jiraachuun guddina damee miidiyaatiif murteessaa ta'uunis himamee jira. Mana marii kana keessatti miseensa kan ta'u nama dhuunfaa miti. Dhaabbileedha. Dhaabbilee miidiyaa fi waldaalee gaazexeessootaa, waldaalee ogeeyyii naannoo miidiyaa irra jiranidha. Warri kun immoo walitti dhufuudhaan ogummaa to'atu jechaadha. Inni kun gahee guddaa qaba. Gaazexeessaadhaaf konfidensii yookaan immoo ofitti amanamummaa guddaa uuma. Akka biyyaatti immoo miidiyaa kana dagaagsuu keessatti ogummaa miidiyaa kana babal'isuu fi hubannoo uumuu keessatti gahee guddaa qaba jedhee tanama. Galmeessi ragaa siivilii gaaffii bu'uuraa uummataa deebisuu fi bulchiinsa ammayyaa ijaaruudhaaf murteessaadha jedhamee jira. Godina Iluu Abbaaburitti manni maree eejensii galmeessa ragaalee siivilii gama hojii ji'oota 8 gaggeessee jira. Bulchaan godina Iluu Abbaabur Indaalkaachoo Tafarii galmeessi ragaa siivilii gaaffii misoomaa fi nageenya uummanni gaafatu deebisuu fi bulchiinsa ammayyaa ijaaruuf murteessaadha jedhan. Itti aanaan daayirektara olaanaa galmeessa ragaalee eejensii galmeessa ragaalee Oromiyaa Beenyaa Tarrafaa akka Oromiyaatti ulfaatina hojichaa salphisuudhaa fi ammayyeessuuf mootummaan xiyyeeffannootti kennuun gara teekinooloojii dijitaalaatti jijjiiruun hojjechaa jiraachuu saganticha irratti ibsanii jiru. Gabaasni kaawwajara dhimmoota koominikeeshinii godina Iluu Abbaaborii. ETV'n afaan Oromoo oduuwwan dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa akkasumas haala yeroo biyyaaf addunyaa sagantaalee barnootaa fi sagantaalee bashannanaatiin karaa TV'tiin isin biraan ga'aa jira.
Kana malees karaa miidiyaa hawaasaa Telegiraama Feesbuukii yuutuubiitiinis isin biraan ga'uu irratti argama. Filattanii waan nu daawwattaniif ulfaadhaa. Ammas filannoon keessan ETV Afaan Oromoo haa ta'u. Horaa bulaa. Oduun daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irratti simbira gahaa jira daawwattoota ammoo gara odeeffannoowwan biyya alaarraa arganitti kan dabaru ta'a. Gaagaamni Suudaan keessa jirtu filannoo Suudaan kibbaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Filannoon gaggeessuun dura mootummaa ce'umsaa biyyattii waliigaltee nageenya mallatteessee hojiitti hiikuun wabii jireenya lammiilee mirkaneessuu akka qabus dhaabbatichi hubachiisee jira. Gabaasa CGTN Muktaar Abdallaatu dhiyeessa. Sudaan kibbaa filannoo biyyaalessaa muddee dhufu gaggeessuuf kan karoorfatte ta'us haalli qabatamaa biyyattiin gama siyaasa dinagdee fi hawaasummaan keessa jirtuu fi wal waraansi ollaa ishee Sudaanitti deemaa jiru galma ishee danquu danda'a yaaddoo jedhu uumeera. Hoogganaan garee nagaa kabachiistota dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa mana maree tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhiyeessaniin filannoon Sudaan kibbaa karoorfame walitti bu'insaa fi beela keessoo akkasumas wal dhabdeen qaxanichaa qorumsaamaa itti ta'uu malaa jedhan. Kana sirreessuufis mootummaan ce'umsaa biyyattii filannoo dursu sun bu'uuraa waliigaltee duraan irra gahamee tureen haaldureewwan kanneen akka nageenya lammiilee waaraa taasisuu akka raawwatu hubachiisaniiru. Dhaabbileen deeggarsaa biyyattii keessa socho'anis mootummaan ce'umsaa biyyattii lammiilee waraana waliin tureen buqqaaniif deeggarsa namummaa dhiyeessuu fi gara qe'ee isaaniitti deebisuu irratti akka hojjetu gaafataniiru. Sudaan kibbaa rakkoo keessoo isheen dabalata waraanaa Sudaaniin lammiileen buqqaan hedduun gara Sudaan kibbaa baqachuun ammoo rakkoo Sudaan kibbaa caalaatti hammeessaa jedhameera. Mootummoota gamtoomanii xiyyeeffannoon isaa Suudaan kibbaa filannoo gaggeessuuf dhiisuu caalaa mootummaan ce'umsaa biyyattii lammiilee biyyattiif bu'uura waliigalteetiin yeroo kaame keessatti nageenya isaanii mirkaneessee jira kan jedhudha. Yoo kana hin taane adeemsa haqa qabeessummaa filannichaa fi waliigaltee nageenyaa irratti dhiibbaa guddaa uuma. Haalonni akka mul'isanitti Suudaan kibbaa ammatti filannoof qophii ta'uuf wantoonni ishee hafan hedduun jiru. Sudaan kibbaa ammas yeroo jalqabaaf yeroo seena qabeessa keessa jirti. Waliin hojjechuudhaan dachee Sudaan kibbaa lafa wal dhabdee fi waraanaa irraa gara dachee abdii fi badhaadhinaatti jijjiiruu dandeenya. Nus fuulduree lammiilee biyyattii ifa abdii qabeessa taasisuuf qophaa'ummaa keenya isinii ibsuun barbaada. Muuxannoo koo irraa kan inni isinitti himuu barbaadu dhaloonni dhufu adeemsa nu keessa darre keessaa akka hin dabarreef hojjechuu qabna. Sudaan kibbaa erga Sudaan irraa fottoquun birmadummaa ishee gonfattees waldhabdee keessoo isheen rakkoo siyaasa dinagdee fi hawaasummaan gaagaamni keessa jirtu ammallee fala waaraa barbaada. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden mana maree bakka bu'oota uummataa fi karoora biyyattii irratti